Tokkummaa Hawaasa Oromoo Kanaadaa. Waldaan Tokkummaa Hawaasa Oromoo Kanaadaa ajjeesa suukaneessaa uummata Oromoo Salaaleetti raawwatame akka dhaabbatuuf gaafate. Waldichi 3/27/2024 ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godina Salaalee aanaa dharraatti shiftoonni haleellaa uummata nagaa irratti raawwatanii turan miidhaa jabaa dhaqqabsiisanii jiraachuus ibse. Raagaan 3/18/2024 bahee mul'isee jiraachuu kan ibsu ibsi kun uummanni haleellaa finxaaleeyyiitiin daa'imman isaa qabatee qe'ee isaarraa buqqaanii jiru jedhe. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo kun dubartoota, abbaa manaa fi ijoollee fuulduratti haala suukaneessaan gudeedanii jiru. Dargaggoo waggaa 15 gorra'anii dubartii waggaa 80 ammoo osoo lubbuun jirtu ibiddatti darbanii gubanii jiru jechuunis ibse. Abbaa fi ilma harka miila hidhuun qileerraa darbanii jiru. Dubartii ulfaas ajjeesanii jiru. Manguddoota baqachuu hin dandeenye haala gaddisiisan fixanii jiru jechuun dheere. Naannichatti qaamoleen hidhatan hedduun bobba'uu kan ibse Gamtaan Hawaasa Oromoo Kanaadaa gareen milishaa fi dhalattoota Amaaraa mootummaa hidhachiisee humna finxaaleeyyii faannoo raayyaa ittisa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromooti jedhe. Aanichatti humni finxaaleeyyii faannoo dharraa jedhee of waamu milishaa mootummaa hidhachiise waliin qindoomanii miidhaa dhaqqabsiisanii jiru jechuunis ibse. Caasaan bulchiinsa mootummaa keessaan qaamonni garee kanaaf deeggarsa taasisan jiraachuu kan eeru ibsi kun haleellaan uummata irratti raawwatamuu akka hin dhagahamne taasifamee jira jechuunis eere. Haala kanaan uummanni aanaa dharraa eegumsa malee haleellaa humna finxaaleeyyii kanaatiif saaxilamuu dhumaa jiraachuus ibsee jira. Waldichi mootummaan Itoophiyaa hawaasa idil addunyaa fi dhaabbilee mirga namummaa yakkoota suukaneessaa Oromoo Salaalee irratti raawwatamanii jiru akka dhabamsiisanis waamicha taasisee jira. Itti fufuun hunda dura mootummaan Itoophiyaa dirqama nageenya lammiilee tiksuu qaba. Akka bahu hawaasni idil addunyaa yoo mootummaan nageenya lammiilee eeguu dadhabe akka eegu dhaabbileen mirga namummaa yakka raawwatame kana qorachuunis dhugaa akka baasanis waamicha taasisee jira. Waldaa Tokkummaa Hawaasa Oromoo Kanaadaa 3/28/2024.